Naati guyyaan sheekaroo beellee akkuma argitan san kalee dabre gama Alaabaa fibiitiin siyaatu gama alaabaa. tiktookiitiin isin bira ga'ee jira. Oromoon teenne bakkuma jirtanii baga gammaddanii keessattuu Oromoo Islaamaa baga gammaddan isiniin jechuu barbaade. Warroonni sheekaroo bee maddii dhaabattanii sheekaroo bee itti fuunaa sheekaroo bee bira dhaabanna jettanillee rabbi guyyaa qiyaamaa isin bira haa dhaabatuun jedha. Ajaa teessan rabbi isin haa cufuun jedha. Nutis akkuma san Oromoon galaana ta'uu beeknaa abdii baay'ee nu hortanii sheekni roobeedhaa bulii 15 keessatti nikaa ergatee bulii 15 boodaanuu deengadduma dhaga'ee bara fuudhaa jecha waraqaa natti himani. Haa ta'uukin wanni ani galuu ni danda'e Oromoo abdii nutti hore. Oromoo beekna Oromoon galaana jechuu beekna Oromoon mana namatti ijaara ka ijaara dadhabee itti ijaare abboo ka mala dhabe mala itti godhe abboo ka qilee keessa jiru qilee baase abboo. Kadu amma nama ajjeese irraa kafale abboo du'aa irraa kafale abboo kana beeyna nuti kana beeyna inshaallah baada rabbii kennaati niin gallaan jennee mooraalii ummataatiin galleenii jirraa manaan gayannee tabarakaa haa taatu na duuballee du'aayii gootanii jirtanii rabbi waan keessan haa dubbatun jedhaa. Mushurraan baay'een dubbatu aganuma dubbataa mushurraan hin salaatullee ka jettan kalee salaatee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sun akkasi. Hedduu iftee gini Kanaaf hedduu iftee wallahi. akkasuma baafadhu seerrobe Roobe, kinoo sagantaa Itoophiyaa. warra si dura fuudhe maal jettamee dila waan gaarii mi'ooytu sana haga ammaa nutti da'awaa godhanii himuu Inaasa dhabudha. inaasa Amza aganuma haasaya. Baaba biraa keessan seen aganuma haasaya. Hedduu Sheekarobe bilii aganuma jettee haasaya. Ani nama of eeggadhaadha gamaa gamana laala. Ina gamaa gamana laalaa deema. Mirgallee laalaa, bitaallee laalaa, fuuldurallee laalaa deema. Mucaa roobe adaamaa itti fakkaatuun amma ka. Mucaa roobe ammallee Addis Ababaa itti fakkaatuun amma ka. Mucaan asuma taa'ee akka waan ammootiin Ameerikatti mana bitee ta'uun amma ka. Asuma taa'ee akka waan ammallee Jarmaniitti amma mana bitee taa'uun amma ka. In shakkee maaluma taateen tallitummaa boottisi. Oduu duraan quba qabna. Maal quba qabna? Dubartiin abbootiin durbummaa qabdu maalleetiniin nama harkaa tattaaffatti qabanii hin dandayan girgiddan nama buufti jechaa dhagaye. Maarree kookaa laslaasaa nama harka gaggabdi laslaasaa wayiillee bituun barbaachisaa jechuun kana seenaa duraan mataa keessaa qabna ka. Sheekaan kiyya maal godharee mukkuree fayyaalessi kiyya akkuma jiruun jira. Intalli intala daa'imaa dhugattuu nu harkattan gaggabdii maalan godhuu qabna. Laslaasaa ambi jette san bituu qabna afaanitti qabuu qabna. Mirindaa tokkoo fi ispiraayitii tokko bitanneet laa ilaaha illallah. Gaafuma achi kaahee intalli imimmaan jalqabde. Tariikaa barat tariik wallaahi kolfaan duuta. Wallaahi kolfaan duuta. Maal goonaree? Intala mana yaalaa wayitaa geessineetiin hin jennu boo'isuma jalqabde. Eegan imanni yaalii ufiin godhee yaalii ufiin gaggeesse gaafa kaanii maaltu jiraree akka isin beeytanii qullaan qullaa baadoon baadoo zeeroon zeero qullaan qullaa rifatuun amma ka kiwu jechuun amma ka gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun amma ka roobe adaamaa na fakkaatuun amma ka roobe Addis Ababaa na fakkaatuun amma ka bakki jiru kun abbootiin dallo na fakkaatuun amma ka sireen irra jiru marti abbootiin kiinnootiin qabrii keessa jiraachuu ammalleetiin natti fakkaatuun amma ka. Sheekaa kiyya maal taataree gatii baaftee mi gatii haganaa baaftee baafte akkam goota balaan haganaa sirra gaggaame maa sababaa eenyuti sababaa gooddanyaati maal gootareen dubbatinii callisi malaan gaafadhu saayikoo yunoo saayikoo waan jedhamu beeyta intalumatti gaddeebi'ee dhiisi kuni faashina biyya keessa jiru siin addisiin hin baane siin haara waan baane wanni akkana mucayyoo dhiisi kana ni beeyna dalagaa ummanni dalagaa oolu ni beeyna ummanni martuu siin hin baane kun dhiisi abbarataa ta'uu seene abbarataa ta'uu isin jettan san mucama saniimi akkana dalagee isuma beekeetini awwalumaa itti seene baran isinuma qarqaaruufi malee je'en isuma naan jette aboo saayibuma kiyya sani aboo mana keessa taphachiise mucayyoo kiiloomeetira ishii ispaaltii takkaa irra baatee hin beeyin mucayyoo maggaa maddoolaabuu waggaa 3 tapha manuma keessa taphate inni tireengingii manuma keessa godhaa baay'eedha. Akkanatti bara ijoollee waggaa 12 fi 13 hin jirtu waytan isiniin jedhu dhugaan seetan jiila qaba sheekaan fuudhamaa didee jettanii irraa dhaabatte na sodaachise haalan na sodaachise isaanuma naan je'an
amma kaani rabbii kiyyaa jee homaan dubbanne mataan na dhukkube ispiraayitii lamaa fi merendaa sanillee ufumaa dhugeen talatti hin kennine ufumaa aarima sanii lamaan wal bira fixe mana galaa jee isaan mana galaa jedhee ni mana gaggeesse ishaa'ii masgiida hamzaa seenee مرحبا بيو مرحبا بيو مرحبا بيو فكر شصايو مرحبا بيو مرحبا بيو مرحبا بيو فكر شصايو مو شريط مرحبا بيو مو شريط مرحبا بيو مو شريط مرحبا بيو تروح لعنا شصايو مو شريط مرحبا بيو مو شريط مرحبا بيو مو شريط مرحبا durba eeruma geesse maaliin beekuu dandeenyaa jettanii kan dhiphattan na dhaga'aa fakkeenya gorsa maatiin dhageessu diddee gurra cufatti manuma keessa deemaa qara laaltee gufatti yoo maatiin mana keessaa eeganis caroodhaani guyyaadhaan gabaa baatee hin galtu yeroodhaani of ilaaluu heddummeessiti guyyaatti yeroo dhibbaa dhaggeeffachuu baay'isti taraa jijjiirtee sirbaa waan maatiin itti ajajan achi buutee dagatti huccuu kootti waa bu'aa fi buna dhaabuu baqatti maqaa namaafaa waamti yoo diqqoo waarkaa kufe kan maatiin quban qabne maqaan kun eessaa dhufe manuma kana na jibbisiisaa jetti maatii fuuldura teessee bira teessee sirbiti nyaata biddarra keessee abbaa faatii intalaa bakka jirtan teessanii yoo akkas isin goote achumaan naaf bilbilaas ani soddaa keessanii xiqqoon isinitti hime hubadhaafan fakkeenya durbi eeruma ga'uu kanaan beekuu dandeenya. Hello Nafi. Odi mako. Maaliif Itoophiyaa keessatti lolli amma baay'ate sitti fakkaata? Marre gaafa Afrikaarra jirra miti. Eeyyeen. Gaafichatu walitti nu buusa ka. Hello Nafi. Ooyeeko. Chiidhaa si'a 40 ol dhaloota immoo si'a 30 ol hirmaadheera garuu amma yoona jaalallee tokkitti ishiin qabu kophaa kun jira. Dhiisi kana ati nama miti. Maali dharee gurbaa? Dunkaana.